Dubartiin isin argaa jirtan kun daa'ima tokkoo fi abbaa manaa tokko qabdi. Abbaa manaan ishee baay'ee yeroo hundumaa kan ishee loluu fi amala kan hin qabnedha. Isheenis maal qabatoon isatti hirmuu baadhee maal qabatoon dhaabadhee hafeera ta'ee jettee ofitti haasofti. Abbaa manaan ishees kunoo ni dhufeem. Akkuma dhufeen nagaas hin gaafanneem. Maal har'a hojiin hin jiru? Maal hojjetaa jirta? Teessee televezyiinii bantee ilaalta kaa guyyaa maan? Cufi ka'ii jedheeni. Isheenis maal yoo ilaale jette. Cufin siin jedhe birrii kootu bitee as kaa'e. Situ bitee as kaa'eeraa jedheeni. Isheenis kaatee televezyiinii ni cufte. Eeyyee akkas wayya. Silaas hojii maal qabda? Taa'ii faranjoota naa laali malee jedhe. Isheenis deebistee abbaa manaa isheetiin waan mana keessaa dhumee gatee jiruuf maallaqas kenni jettee gaafatte. Innis ni tittinan qaba afaan kanarraa jedhee harkasaa olitti kaase. Yeroo dhiyootti birrii meeqan sitti kenne? Akkam gootee fixxaati jedhee loluutti ka'e. Isheenis deebistee maal qophaa koo nyaadhee walumaan nyaannee fidna walumaan itti fayyadamna qophaan nyaadhamu waansaa jetteeni. Innis bifa aariitiin silaayyuu dhugaa qabdaam yeroo dhufte hammam akka ati geessu nan beeka. Nyaattee itti naqxee furdatte kan mana kootti. Qoonqoo tokko nan nyaadhani mana kana keessaa. Daa'ima xiqqoo kana malee maal qabna mana kana keessaa? Moo nama biraa nama qallabdu qabda? Silaayyuu dhugaadha jedhee loluutti ka'e. Isheenis deebistee yeroo na fuute garuu akkas naan hin jenne. Sin jiraachisa bareedduu koo waan hundumayyuu anaaf dhiisi naan jetteen. Innis ilaani tittinan na dhageessaa yeroon sin jaalladha jedhu salgii koorra hin jirtu. Ati wombarii moo sireedha kan mana teessee qallabamtu bayinarra. Aniif ati waliif hin taanu. Ka'i waan qabdu funaannadhu narraa bayi jedheen. Isheenis dhugaadha miti garuu booddee ni gaabbita jettee utaaltee kaatee qajeelte. Egaa maaltu ta'uuf jira laata? Jireenyi maatii kanaa garamitti deemaa jira laata? Gaaffiidha. Abbaa manaan yaadaan guutamee cinqamee ofitti haasa'aa jira. Haadhi manaansaa garuu balbalarra dhaabbattee boohaa jirti. Innis sagalee boo'icha ishee gaafa dhaga'u kotol deebi'i kottuun siin jedheen. Isheenis deebitee boohaa dhuftee teesse. Carraakooti silaayyuu carraakootatti maallakooti carraakooti sitti naqabe jettee boo'uu eegalte. Abbaa manaan ishee garuu isa isheen boossu kolfatti jijjiirratee itti kolfe. Warri ollaa kee si taajjabu. Hiriyyoonni kee si taajjabu. Gaafa ati akka nama rakkateetti iyyitee boossu. Meeka'em ollaarraa akaafaa deemee naa fidi jedhee ergaa ishee erge. Isheenis baatee qajeelte. Akkuma haadhi manaasaa manaa baateen gara hiriyyaasaatti bilbilee kottumee gara manaatti jedheen. Hiriyyaan isaas ni dhufe. Nagaa ho'aa gaafateen taa'i jedheenii teessise. Sana booddee haala tokko haasa'uu eegalanii. Utuma waliin haasa'anii hiriyyaansaa deebisee maaloodhaa ni gurraachoftee fuulli kee sirrii miti jedheeni. Innis deebisee maarree hiriyyaa koo ani sar'aa rakkoo makoo kana sitti machuufan si waame. Maaloo nan gubadhe mana keessatti kasalan ta'e nan qulaanca'e kunoo zayitii buccullee tokko biteen ji'a 2 hin ga'u. Xaafii kiiloo 25 biteen waggaa tokko hin ga'u. Baqqaanan gubadhe jireenyan jiraataa jira miti. Haadhi manaa kiyya hinna gubde hinna ciinceessite jireenya jiraachuu dadhabeera. Silaas isheen hojii maal qabdii miti mana keessa teessee deddeebitee nyaachaa oolti. Ofiishee hammasii gadi geessee itti bareedi. Ani garuu huuqqadhee daalachaa'een jira. Hiriyyaa koo falanaaf kenni haadha manaa kana yoon ofirraa hiike naaf wayyanatti fakkaata jedheeni. Hiriyyaan isaas deebisee anoo dhugumayyuu fuula kee ilaalee bareera. Mana kanatti akkamitti bucculleen tokko ji'a 2 nyaatamu? Akkamitti midhaan kiiloon 25 waggaa tokko hin ga'u? Nama biraa nama qallabdu qabdi malee abbaa barbaade too haadha manaa hiikee fuudha. Ati hiikteen fuutu kun obbo Tulluunfaa hiikaniima fuudhani. Ani yoo barbaadde dubartii durbummaa qabdu sin fuusisa. Hiiki ofirraa jedhee gorseeni. Hiriyyaasaas gorsa hiriyyaasaa kana fudhatee galatoom hiriyyaa koo kanuma si mari'achuuf jedheen si waame. Amma haadhi manaa koon dhufti gatii ta'eef deemi jedhee gaggeesse. Har'i guyyaa biraadha. Ammas haadha manaa isaatti lola kaasee jira. Haadha manaasaas hiriyaasaatiin gorfamee hiikuufis murteessee jira. Arrabsuu jalqabe. Ilaamee sittan hima. Kana caalaa si faana turuu hin danda'u. Hin gaha baqqa si baadheera bayinarra jedhee lolutti ka'e. Ka'i bayinarra waan qabdu fudhadhuu bayi. Silaas maal fiddee dhufteetta? Shaanxaa tokkittii kana fiddee dhufte. Waan qabdummoo fudhuu narraa bayi. Kanaan ala anatu hore qabeenyi kan kooti waa tokko na keessaan qabdu. Abbaa barbaadetti bilbiladhu. Anis hiriyoota kootti nan bilbiladha. Dhufanii nu dubbatanii gargar nu haa baasan jedhe. Egaa jireenyi jara kanaa baay'ee ulfaataa fi walxaxaa ta'aa jira. Dhumni jara kanaa maal ta'a laata?
gaaffii hunda keenyaati. Kunoo inni akkuma jedhe gara hiriyyaasaatti bilbilee jaarsummaa waammataa jira. Isheenis gara nama isheefii ta'utti bilbiltee jaarsummaa waammachaa jirti. Gargar ba'uuf murteessanii jiru. Daqiiqaa muraasa booda jaarsolii isaa waammatan, innis hiriyyaasaa, isheenis nama isheef ta'u kan waammatte ni dhufani. Gidduu isaanii taa'anis rakkoo isaanii gaafachuu eegalani. Haadhi manaas jaarsolii biratti harka ishee facaastee, elaa nan gubadhe, keessa kootu qulaanca'e, namtittii kanarraa adda na baasa, ormi duuba koo ilaala, keessa koo garuu gubannaatu jira, abiddatu jira jettee dubbatte. Innis rakkoosaa himachuutti ka'e. Elaa jarana ani nan gubadhe, zayitii litirii tokko yoon bite waggaa tokko hin ga'u, xaafiin kiiloon 50 waggaa 2 nyaatamu mana kootti garuu waggaa tokko illee hin ga'u jedhee waan mana keessa haasa'utti ka'e. Egaa lamaan isaaniiyyuu tirfii walitti dudubbachuu ka'an. Jaarsoliinis callisaa suuta jedhaa nuti dubbii keessan siniif furra jechuu ittuma fufanii jiru. Egaa dubbiin jara kanaa baay'ee ulfaataadha. Haadhi manaas nan hiika jetti. Abbaa manaanis naaf hin taatu nan hiika jedhaama. Jaarsoliinis silumayyuu inni tokko hiriyyaasaati akka inni hiiku barbaada. Inni lammaffaas immoo gara ishee ta'ee haa dhufuyyuu malee dubbii inni dubbatu gara dubartii kanaa miti. Egaa namni isheefi dubbachuu haa baatuyyuu malee dhugaa kan qabu dubartii kana dhaama. Xaafii kiiloo 25 isa kamtu waggaa tokko nyaatamee beekama. Zayitii buccullee tokko isa kamtu ji'a 2 nama ga'ee beekama. Walumaan nyaatu walumaan dhuguum. Haa ta'u malee garuu abbaa manaan ishee dubbii irratti barbaade yeroo hundumaa hin ishee lolaama. Egaa walfalmii dheeraa erga taasisanii booda abbaa manaaf haadhi manaa kun walii galuu hin dandeenyeem. Jaarsoliin gidduu isaanii taa'an kunis akka isaan wal faana jireenya itti fufaniif jajjabeessan tokkollee hin qabaniim. Lamaan isaaniiyyuu gaafa walitti taasaan erga waliin taane walaa hiikani bakka waliikuu isaanii wayya. Maaliif wal gubu? Ollaas gubani. Nullee isaan faana gubataa jirra jedhanii jaarsoliinis wal mari'atanii akkuma isaan walii kaniif jajjabeessu malee akka isaan waliin jiraataniif namni yaada jabaataa kenne jaarsolii kana keessan jiruum. Dubartiin kunis erga yaada jaarsolii kanaas xiinxaltee booda gara abbaa manaa isheetti quba qabde, namtittiinan garuu hin gaabbita boru jettee utaaltee mucaa konaa kenne jetteeniim. Innis mucaa ni dhoowwateem. Isheenis utaaltee baatee qajeelteem. Akkuma isheen qajeelteenis mucaa koo fudhachuufi tokkicha koo fudhachuufi kan ammas ittiin kennu jedheeniim. Egaa haadhi manaa isaa karaarra buutee jirtiim. Akkuma isheen baateenis jaarsi isheen waammatte. Anoo silumayyuu isheetu na waammateen malee baga hiikte. Jireenya akkas qaala'e kan ammaa hin ulfaata akkatti jetteetti. Garuu isatu dubbate immoo hin jedhina. Waan isheen na waammatteef afaan keessa qabachaa ture. Baga hiikte booko, baga hiikte jedhee qajeela. Inni tokko immoo silayyuu hiriyyaasaa dhagatii ta'eef egaa akkuma isin jedhedha. Durba dingiliin si fuusisa. Humaa tokko hin dhiphatiin jedheen. Hiriyyaan isaas egaa dafii na fuusisigaa. Qobaa nan tursiin mucaan koos qobaadha jedheen. Hiriyyaan isaas waan tokko rakkoon hin qabu. Isa anaaf dhiisi jedhee biraa qajeele. Jaarsi biyyaa ijaaree gala jennaan diigee galeem. Har'i guyyaa biraadhaam haadha manaasaa ari'atee mana keessa qobaasaa jiraam. Egaa dubbiin akka inni yaadee fi hin taaneefim. Qodaan hundumtuu karaarra guutee jiraam. Eessa akka kaa'u, eessa akka dhiisu, manas akkamitti akka babbareechu waliisaa wallaaleem. Qodaan hundumtuu bitaa itti galeem. Mana dhiphoo kana keessa eessuma kaa'aa turte, eessa cuqqaalaa turte kan jedhus gaaffii itti ta'eem. Qodootas lafa kaa'u waliisaa wallaaleem. Haadhi manaa ifa mana tokkootiim. Bakka haadhi manaan jirre dukkanatu namatti mul'ataam. Egaa qobaasaa rakkoo guddaa keessa galee jiraam. Akka waan qodaa biiffee ta'ee isa kaan televezyiinii jala kaa'am. Waan harkatti dhiqatan immoo lafa kaa'u wallaalee daa'ima isaatiin hodhu kana baadhu taa'e jedhee itti kenneem. Ofii isaa ittoo hojjechuuf olii gadi jooraa jiraam. Garuu qodoota hundumayyuu barbaadee argachuus hin dandeenyeem. Akka salphaatti waan mijatuu fi akka salphaatti waan jiraatan itti fakkaata tureem. Amma garuu ofii isaa rakkoo guddaa keessa jiraam. Mucaa isaatti jedhees haaduun eessa jira? Qullubbiin eessa jira? Jedhees mucaasaa gaafataam. Mucaan isaas hin beeku jedheeniim. Daqiiqaa muraasa erga barbaadee booddee albees qullubbiis ni argateem. Egaa haadhi manaan isaa akka waan mana keessa taa'aa ooltuu fi akka waan isheen hojii hin qabneetti haasa'aa ture. Haa ta'u malee garuu hojiin mana keessa isa inni bakkeetti hojjetu caalaa baay'ee itti ulfaatee jiraam. Haa ta'u malee hojjetee nyaachuun dirqama gatii ta'eef shunkurtii kana ittuma rakkatee mummuruu itti fufee jiraam. Shunkurtiin kunis agartuusaa baay'ee isa gubee jiraam. Biradistiinis hin dhiqamneem. Biradistii kana
akkuma dhiqeen shunkurtii kana mummuruu itti fufeem. Shunkurtiin kunis gaafa agartuu isa gubu baay'ee ofitti aareem. Otumanni shunkurtii mummuraa jiru qodaa inni televezyiinii bukkee kaa'ee irratti kufeem. Wayyoo manni narratti diigame ka eessuman kaa'aa kana jedhee mataasaatti baateem. Shunkurtii kanas mummuree fixuu dadhabeem. Agartuun isaa baay'ee gaafa isa gubu maali garuu jireenya eessa ga'een jedhe shunkurtiitti barbaree naqaniitu gurguruu jalqabanii maaliif ija nama guba waansaa jedhee ka'ee achii olee darbeem. Ol darbees mana keessaa biddeen tokkollee gundoorraa dhabeem. Deebi'ees maali yaa Waaqayyo biddeen tokko nyaachuuf gatii hamma kana mana kana keessatti kaffale jedhee qodaa ol dabarseem. Gaafa achii asee garagalu mucaa harkatti waan harkatti dhiqatan irraanfatee jiraam. Mucaa koo dhiifama si harkattan irraanfadhee as kenni jedhees harkaa fuudheem. Egaa amma waan hundumtuu harkaa qara babbadee jiraam. Mucaa isaatiinis uffatuma keessa kaleessaa uffadhu baqqaa uffanni miicamaan hin jiru jedheeni asiif achi ilaale. Haa ta'u malee garuu uffata mucaa isa kaleessaas arguu hin dandeenye. Gadi jedhee shamizii isaa fuudheetu har'aaf shamizii makoo kana uffadhu jedhee shamizii isaa itti uffise. Asii achi deemee sin ilaala jedheeni mucaanis asii achi deemteem. Waaw baay'ee sirraa bareeda keessaa guddatta baqqaa kanuma uffadhu keessaa guddatta jedheeni mucaanis erga teessee gara abbaa ishee ilaalteetu abbaa jetteen innis oo mucaa koo jedhe nan beela'e jette. Maal jettee jedheeni nan beela'eetti. Innis baay'ee gadde maalan godharee mucaa koo haadha gara jabeettii irraa dhalattee haadha keetu si gatee deeme maalan godharee mucaa koo nan beela'e naan jettee maalan godharee jedhee ofitti boo'ee. Bakki haadha manaasaas amma baay'ee itti dhagahamuu jalqabeem. Qaawwisheen mana keessatti cuftee jirtus kan dura isatti mul'annes amma itti mul'achuu jalqabeem. Egaa falli biraa gatii hin jirreef kottu mucaa koo bakkeerraan dhaqee sii bitaa mana keessatti hojjechuu hin dandeenye jedhee mucaaf bakkeerraa nyaata bituuf fudhatee qajeeleem. Namni inni hiriyaa kooti jedhee amanee waan hunduma itti haasa'aa ture qulfii manasaa koppii godhatee yookaan qarratsiifatee of harkaa qaba tureem. Akkuma inni mucaa fudhatee manaa baheen hiriyaa kooti jedhee kan inni amanee waan hunda itti machaa ture faana manaa ba'uusaa eeggataa tureem. Egaa maaliif eeggachaa jiraam? Waan manicha keessaa hatuu barbaadu baay'ee isaa ni qaba tureem. Sanaaf jecha yeroo hundumaa haadhi manaasaa manaa gatii hin baaneef haadha manaasaa yoo hiike haadhi manaasaa manaa baati inni immoo lafa hojii gatii ooluuf manasaa hatuu nan danda'a jedhee yaadee karoorfateetu akka haadha manaasaa hiiku godheem. Egaa manasaa keessa asiif achi deemee waan barbaadu fudhatee baheem. Saa'itoota muraasa booda mucaasaa qabatee gara manasaatti deebi'ee taa'eem. Taa'ee garuu haalli manasaa xiqqoo ishee itti jijjiirameem. Qabeenya mana keessaa qabus asiif achi gaafa ilaalu hin jiruum. Ni iyyeem, ni maraateem. Maaltu mana koo seene? Eessaan mana koo seenan? Maaltu mana koo seene saamee ba'e? jedhee boo'uu eegaleem. Daqiiqaa muraasa booda ergatti yaadee gara qaama seeraattis bilbilatee akka qabeenyi isaa saamamee jiru itti himeem. Egaa jireenyi namicha kanaa akka gaafa haadhi manaasaa jirtu ittiin tolleem. Qorumsatu itti baay'ateem. Manatu ittiin naanna'eem. Waan qabee waan gadhiisus ni wallaaleem. Amma gaabbii keessa jiraam. Maaloo haadha manaa koorratti cubbuma maalan hojjedhe laata? Maaliif qorumsamma kana natti baay'ate laata? jedhee waa'ee haadha manaasaa yaaduu jalqabeem. Akkuma inni dhiphachaa gadi taa'een daa'imni isaa gara isaa ilaalteetu abbaa jetteeni. Innis oo jedheeniim. Immaayyeen yoom uftii jettee gaaffii gaafatteem. Innis ni dhufti mucaa koo immaayyeen ni dhufti jedhee ammas ol utaalee gadduu jalqabeem. Daqiiqaa muraasa booda gara hiriyoota isaa yookaan jaarsolii gargar isaan baasanitti bilbilee maaloo haadhi manaan kiyya akka naa deebituun barbaada naa deebisaa nan gubadhe nan rakkadhe jedhee gara jaarsoliitti bilbilateem. Jaarsi inni taasa'aa jirus maali mucaa koo dura oosumatu ishi jedhee ofirraa adda baase tole jettiiree jedheeniim. Haa ta'u malee inni garuu hadiraa sossobaa karadhaa jilba isheetti kufaa naa deebisaa jedhee miira gaddaan itti mateem. Akkuma bilbila cufeenis yaa Waaqayyo sin karadhaa haadha manaa koo garaanatti hin jabeessin tole jettee gara manaatti akka naaf deebitu ati laphee ishee naaf laaffisi jedhee Waaqa kadhatee ol jedheem. Egaa eegee fi gaabbiin boodarra deemtii inni Oromoon jedhu isa kanaam. Daqiiqaa muraasa booda jaarsoliin haadha manaasaa fidanii dhufaniim. Haadhi manaasaas fiigdee mucaa isheetti marmitee ofitti qabatteem. Jaarsoliin dhufanis akkas jedhaniiniim.
Egaa kunoo jilbatte kufee sii fidee dhufeeraam. Ani silumayyuu haadha manaa keerraa addan bahiin jedhee sitti meen ture jedhee arrabasaa jijjiireem. Haa ta'u malee garuu abbaan manaa kun baay'een sitti balleessi. Haadha manaa ko dhiifa manaa godhi. Amma bakka kee hubadheera. Ati ogeettii ibsaa mana kooti. Si kunuunsuun qaba. Hamma ati hojii hojjetaa jirtu anu hojjetaa hin jiru. Maaliif kuntaalli tokko ji'a tokkotti hin dhumiin walumaan nyaannee walumaan itti jiraannee finne? Amma hundumayyuu hubadheera. Maaloo dhiifa manaa godhi jedhee ol utaalee jilba isheetti kufe. Isheen garuu lakkeen sin barbaadu ol narraa jedhi jettiin. Haa ta'u malee garuu jaarsoliin dhiifama godhiifi adaraa dhiifama godhiifi jedhanii isaanis ol jedhanii dhaabatan. Kunoo nuti ol jennee dhaabanneerra jilba keetti kufee jira. Dhiifama godhiifi malee jedhanii haadha manaasaa sossoban. Isheenis dhumarratti garaa ittiin jabaanneem waan inni hawweef waan inni yaadetu raawwateefim tole jettee dhiifama ni gooteefim. Innis taa'ee galatoomaa jedhee jaarsoliis galateeffachuu jalqabeem. Otumanni isaan galateeffataa jiru hiriyyaansaa inni saxxaanee jiru bilbila baasuuf otoo jedhuuti qabeenya manasaa keessaa milikkita wayii bilbila wajjin kiisisaa keessaa baaseem. Abbaan manaas ni naheem. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Kun akkamitti ta'uu danda'a? Situ ati eedaa qabeenya koo eessaa fidde? Milikkita qabeenya mana kooti. Kun kan kooti jedhee waan inni kiisisaa keessaa baase itti agarsiise. Haadha manaa isaatiinis ati kanan beektu jedheeni. Isheenis sirrii akka ta'e itti himteem. Isa kana kan qabeenya koo hate naa qabaa seeraan naa gahaa hiriyyaa fakkaattee nagantee edaa hattuun anuma faana jiraatti jedhee gara mana seeraatti morma qabatee fudhatee qajeeleem. Egaa dhumni viidiyoo kanaa kana fakkaataam. Viidiyoo kanarraa waan hedduu barattaniittu jedhee nan amanaam. Hiriyoota keessaniif sheer godhaam. yuutuubii keenyas sabiskiraayib gochuu hin dagatiinaam. Waan amma dhumaatti daawwattaniif galatoomaa. Ana obboleessa keessan Waaqaan boonidhaam.